ammas dhaamsa isaanii qabadeen dhufee kuno osoo dhaamsayyuun taane isaanumayyuu fideen dhufee ani yeroo waan kana godhaa jiru waan ummata walitti naqaa jiru yookaan waan nama waliin dhaa jiru isinitti fakkaatini yaa obboleeyyan tiyya akkaataa isin dubbiitti fahamtan anin beeku abbaan kun wallahi baay'ee nama rakkatee baay'ee nama cinqatee mataan isaa baay'ee adoodee sadarkaa hamtuu keessa jira. Kanaafiyyuu akka Oromoo tokkootti na gargaaraa isiniin jedhee akka Oromoo tokkootti na gargaari jedhee akka Oromoo tokkootti gargaaree an iyyadde humnaan qabu iyyadde Oromoo na gargaaraa reefka hanqasannaa galchaan jeen ummanni kuni xilaata amata 17 gubbaan dhaabbatina Mahammad Ziyaa Kajankanii fi Saadaa Ibrahim Mahammad tuni warummaan bultii xiyyaa fi wana hunda diigee nu ajjeesee ijoollee sanallee ajjeesee gurguraafatti geesse ilmooni kaa osoo anni kaan godhin achi geesse ajjeechumaaf gumaa nyaachuuf achi geessan. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo addunyaa irra jirtan hundumti keessanuu ammas dhaamsa isaanii qabadeen dhufee kuno osoo dhaamsayyuun taane isaanumayyuu fideen dhufee ani yeroo waan kana godhaa jiru waan ummata walitti naqaa jiru yookaan waan nama waliin dhaa jiru isinitti fakkaatini yaa obboleeyyan tiyya akkaataa isin dubbiitti fahamtan anin beeku abbaan kun wallahi baay'ee nama rakkatee baay'ee nama cinqatee mataan isaa baay'ee adoodee sadarkaa hamtuu keessa jira. Kanaafiyyuu akka Oromoo tokkootti na gargaaraa isiniin jedhee akka Oromoo tokkootti na gargaari jedhee akka Oromoo tokkootti gargaaree ani kan gargaaraa jiruuf akka Oromootti gargaaraa jira waan ta'eef kuni naman aarsu naman gubu warri dubbii akkanaa kana maal waan barbaadan ooftan oduudhaaf maaliif ani bakkan qabu dhugaa jirturraay nama Oromoo yaammate tokkodha nama Oromoon na gargaari jedhe keessaa tokkodha jaarsi kanaaf ani akka Oromoo tokkootti gargaaruu danda'e muraa kanarratti ummata Oromootiin biyya lafaa kanarra kan jiraniin maal jettaniin wanni je'uun an iyyadde humnaan qabu iyyadde Oromoo na gargaaraa reefka hanqasannaa galchaan jeen ummanni kuni xilaata amata 17 gubbaan dhaabbatina Mahammad Ziyaa Kajankanii fi Saadaa Ibrahim Mahammad tuni warummaan bultii xiyyaa fi wana hunda diigee nu ajjeesee ijoollee sanallee ajjeesee gurguraafatti geesse ilmooni kaa osoo anni kaan godhin achi geesse ajjeechumaaf gumaa nyaachuuf achi geessan haadhaa wajji miciyyooti xiyyaa wajji Oromoo nama kana gubbaan dhaabinaati isinummaan akka feetanii godhaan jeen himadde iyye laagaan nama qalte kalee galgala na telefoona godhan Dolmiyon teesiif galtiitii waa lamarraa filadhuu jan biyyaa fi achi an biyyaarraa filadhe ummata haasofne kumnitiin maal dhaamsaa biyyan galatoomaan jeen garaan kiyyana qabbanaa yoo biyyan naa galchitanii Oromootiyya amma gumaa barbaaduuf an qarshii takka 100 $100 lusa Rabbiin haraamnatti haa godhu ilmooti jirraa gumaa qarshiin barbaadu silaa dandee ifqaleetiin Oromiyaaf gumaa taama gumaa godhama malee an qarshii takka riyaala tokkorraa nama dhiiga godhate uume dhiiga ni kafalanna inni kafalliin malee gumaa miti abadan jarri kanatti isin gubbaa dhaabdan kummunitiin jarmal keessaa'u eegas booda kun natti telefoona godhane Lasgaa kaya afaan rahaan dhunaan jee hin dubbatinii calji woomaansiin jawsan caqasi caluma jee atinuman dubbatinii tan eeysan dhageenya dubata atin dubbatinii jechuu tana afaan lasgaa irra kaa'uun bar dur kutte gaafa miilli kuttee bar har'a qeeyroo jiraa bar si galee hay wooma dur Oromoo ukkaamsu turan kursiira luuqeeytanii Oromoo ukkumeeytanii Abo Oromoo min balleessina akkami afaanii dhadhaaja jeeni guddaan kun afaanii dhachuu dinnaan haya jeetiin haadir jeen caljalaan jeeniin fitadhe dirqamatti ummata kana gartee ummanni dhufee jira ummata kana soottisan caqasa Mahammad Ziyaa akka jaaniis
شني ساوى قتيل فرق في طوطا يا ملي سيفي سنيفيني ما مش يوتي جرا اندورا يا قراني قما ايه مش يوتي جرا اندورا يا قرا أمو وقتي إذا كلمة إنسان كبار أبداني كأول تنتادي قتي كومونيتي رتشير تسنجا خلادا ولا جرمال جتوني إنه ما هو ما فون أبنيو أنا أمو نكراتي أورموف ودي إني كأورما كركولا مي أورمو قتي رسالة كبيرتاتي نقولاتي نقول ويديك هيدا كهولي كوكو مو خدا تواتي أنا أما ترى أورمو في كلا جرمين كلا شيرا دي أميلو غيزة جنوغانا أما الموت يريف كوباغا فدا أبدل ولنكو يا كوميونيتي جرمال ولنكا نجرا أكرا سورة من بلي أنا كرشنا من بلي نجرا الله ilmo meeqaan dhalee qaba shabaan dhiira meeqaan dhalee qaba wareegameetiin ilmooti jedhatte esaansa miciyyooti jawannaa galchaa jawun ittiin ziyaaraa shira deemu jiru kana shira irra deemu nuumi qasra deemu ooftan an oromoo guututtiin dhaammadhee bar oromoo kutaan lakkoo inne lafa oromiyaarra waxayyaari lafa arusiirra qubate lafa arusiirra inna awwaala wayi jimma kutti qubate أتينا أولا جتي أورمياتين جيكن ده يكيس ناقر جانجر نيبر أنا ما شنيل لي قافتي شنيل ما قلت أترومتي تكا شنيل ما نغان قافن يعني وروم ما مري يا وسا خيسة جلوكرا خيسة وسقم ما خيسة وقايف دلا خيسة واخادا يا أورموني كبسولو كتير ترى واني عمد بيكا كبرم ما نفرد بيجا ترى كرسي رتايا فانجي قالدو هاي أفاني تقالنا لازقا في الراقص في دي على الرغاوة لازق ما هو في دي مسكينين من دباتو مسكيني وهو ما تكلم دباتو نمني كرشي كابون دباتو خرباتا غاتي منزلا غاتي لما فرجوني قاتي وجتاو ثم لا كرسينا ثم لا يزالين بيقن ججو كوميتين ترابنا باتي أنقاف الموت يا قباجة لمحمد زيادي في سعداء سنابة رب الدين سندي جيسي سنينجي خالق الرقويا قامي قاما والقاف الناس سنينجي أمو قاف جرقون قباجة لابة ورمو جرمال جبتو ونقول كلون الراتي باقي من النابتنا شرم ميوت يوالا موديمتي نمني ورمو تياركان رفق ميوت يازن الرافقانا وشرك وأولتاتي وخانا مو نقافنا فقداتي بكدية بكفية توالنا في القبا ولو قلنا تعزبو أنا مو الماضي يفك أذنقوني جتاوالو أمان سنقبار أبته المسكين أماتي يا يمك يجتي أفه إساني لنا قرباتا غاني ميوتي جنا أولا على قال ورموسا على قما قبا ورمو على قال ديك قبا إني على قاتي أبا أرقبان أجيبتي أرقبان مجافة تجير تيبر إن بيتني يلا شيرنا لكجيا مقول وان كان يولالتني ورمو جرمال جرتو يولالتني سن جهتين كل سيرة تتتهيو في ونمان جيميتي ونقول شبسا موسيقى ودونا لا يقال يمقوني قمجي يوجي قويا سنبولي برما جيمي جرابا ينجو قجي سيساني بر تكتي أماني نوالي تتهمي تمجاتي نكتين مجي يو مورا خيزتي بقدر بماديتو تأرقي تأيسي بر الرقمان مجي يو غافا كرشيدا كومي يو دي جدنا بوفتاني ummata karaatti sumuni daga kan qiyaa guyyaa qiyaamaati isin gaafadha an qarshii sumuni barbaadu feeta kunna oromeetti awuladha waan oromoo haa ta'u sumuni dakka feeta masgida anjaara bika takkatti qarshii gartee oromoo kisaafoota saanaa namaan ittee oromoon fuuta wali qabdanii ummata alagaa kanan sumuni daga gaafa kanitan an sun riyaala shantamin barbaadu riyaala sumuni barbaadu sumuni barbaadu gumaa ilmootiya akkanatti fudhadhuu qaba ammoo tun gumaa miti wali guurtan
ummanni kun gaafa riyaala tokko alagatti qanitan maallaqa ilmooti jaarraa guurame annaafiin kannina fana masgidaatti jaaraachiste tokko aba niin jira lafarraan jira hin duune ammoo aniin ziyaara walaga ka barbaadan taate ilmootiyya achin naa deebisaa lafa oromiyaa keessatti dhaqeetiin ziyaara maqaarra katabadeetiin dhaqee ziyaara walaga ka barbaadan taate wammoo nagan barbaane nama walin naquu deemtan nama walin naquu ka deemtan taate sigalee awwaala Mahammad Ziyaadii fi saada gubbaara dhaabaa suuraa kaasa addunyaarra kan lakkisa maqaarraa jijjiirree kanaan jee maqaa jijjiirree ka kumunitii keessa jiru ka gaafii kumarraa boodaana gaafate amma kaasaallee hin beeku miskii yaayaa boqoree barnoota illee hin qabu akkanaan jee warra isaaniitii hojii ol taane warri isaanii kun alagaa hay ol gobbaa Mahammad Ziyaadii fi saadaa wajji ol taa hay dhiiga Oromoo ol gobbaa qaba akka Oromoo tokkootti siyyaame akka Oromoo tokkootti tirmaad akka Oromoo tokkootti godhaafi godhuu dandeenyaan gargaaraa biyyatti deebisaafi an kana achitti waan biraan beeku dhimma biraa kanaa godha sannaa godhaadhaa miti dhugaan nama tokko dhugaan nama kamiyyuu eenyuyyuu dhokatee hafuu hin danda'u dhugaan nama tokko dhokatee numa nafu yeroodhaan malee dhugaan ni baati haqni dirree baa kanaaf dhugaa jaarsa kanaa Oromoon biyya jaarmaan awwaaltanii dhoksitanii otoo jaarsi biyyatti naa galchaa jedhee amaanaa isinitti kennatu geggeessaan isaa lammaffaa dhufu ni awwaallaa akka shari'a islaamaatti goone geggeessinaa ati waa tokkoon dubbatini callidhuma warreen jettaniin jaarsi kun akka Oromootti sitti kennate akka Oromootti si eeggate akka Oromootti intala tanallee sirraa bakka buufate akka Oromootti waa hunda siin jedhe akka Oromootti rakkina sitti ibsate akka Oromootti gargaarsa reef akka biyyatti deebu sirraa barbaade akka Oromootti akka cinaa dhaabattu si gaafate an kana achitti Oromoo ati ooftu hin beeku warra jaarmaan barkum 2022 ji'a sagalaffaa keessa seenuma jala taa'u taa'a akkasii quba qabaadhaa sheeka jaarmaanii qeensi jaarmaanii profeesara jaarmaanii doktora jaarmaan aktivistii jaarmaanii yaa dargaggoo jaarmaan